Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota kiyya. Nageenya Waaqayyoo mana jirtanitti biyya jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaa qaba galata Waaqayyoo isin akka nagaa qabdan abdiin qaba. Warroonni mana kiyyaaf haaraa taatan subscribe godhaa maatii naaf ta'a na jajjabeessaa jedha. Warroonni kun immoo yaada keessaniif komantii naaf barreessuu hin dagatinaa. Dogongoraaf jechuudha. Dogongoraas hojjenne waan gaarii hojjetan komantii olii barreessan bareeda. እና ቪዲዮ ወደቱት ቆናም ጀቱ ደዴ በበዴን ጅራ ናፍ ምንጀቱ ማለት ጅሩ ቆናም ጀቱ ደዴ ከነቲ ጅሩ ብያ ሀምባ ኬሰ ወሮን ጅራን ቪዲዮ ወደቱ ነመድን ቶሎ ኬሰቱ ጎለማዳሚ ኬሰ ወደታ ቪዲዮ ዩቲዩብ ነው ጀዳይቹን ባይ ኡልፋታ ተቆፋ ካሜራ ነው ያመሙ አከን ዩቲዩብ ዳቀቡን ቤካኒ ጃላታን ጀቱ ዳሳል ጃላታኒ Kanaafuu amma biyyatti gallee hojjennutti ka haala mijeeffannee asuma xiqqoo viidiyoo tokko gadi lakkisuu nan yaala akkana yaalaa biyuusaa gadi bu'aa jira jechuudha. Amma danda'amee odool jajjabeessanii warra dandeessan immoo sheer nu gootanii baay'ee bareeda jechuudha. Warroonni yuutuubii gurguddaa qabaatan innaa akkasiniin jechuu jaaladha. Waan hundumaafuu kan nagaa caalu hin jiru Waaqayyoon nagaa nuuf haa kennu. Keessattuu ijoollee gola maadaamii keessa jiran dhugaa rabbii dubbachuudhaaf baay'ee rabbii nama cabsaa ijoolleen gola maadaamii keessa jiran baay'ee madaa isaanii hin mul'atu lubbuu isaanii baatee maleedha. Gola maadaamii keessatti dhibamtee hin ciiftu dadhabbii jettee hin teessu. Kayyaaddanii isaanii qarshuma sammalee dadhabina kee yaadanii waan hundumaafuu Waaqayyoon nuuf halaafisu hunda keenyaafuu jechuudha. Akka walii galatti warroonni gola maadaamii keessa hojjetan baay'ee hubamaadha. Madaan isaanii mul'atu, madaan keenya mul'atu hunda keenya jechuudha. Kan beeku beekachuudha. Jiruun biyya ormaa sobduudha nama sobdi. Nama sobdi jiruun biyya ormaa dhugaa dubbachuuf baay'ee nama sobdi. Odoo har'a jettuu odoo boru jettuu lubbuun kee darbaa. Dhibee adda addaa irratti buutaa. Dhibee hin fayyine irratti dhibamtaa. Dhibee dhibamteen qarshii waggaa meeqa hojjette sunu si fayyisuu dhiisuu danda'a. Waan hundumaafuu Waaqayyoon kadhachuudha. Waaqayyoon fayyaa keenya harka guutuu, miila guutuu, qaama guutuu nagaan biyya keenyatti nu agarsiisu hunda keenyaafuu hawwiin keenya hojjennee gallee gammaduudha biyyatti itti boqochuudha. Kan mana ijaarrate mana isaa keessatti boqochuu kan qarshii qabate immoo qarshii isaa saniin sochee gammadee jiraachuu barbaada fedha. Ijoollee biyya Arabaatti hundu fedhni ijoollee biyya Arabaa dhugaa rabbii maatii ishii jijjiiruuf obboleettii ishii jijjiiruuf obboleettii ishii gargaartee haadha isaa abbaa ishii haadha ishii hundumaa jechuudha. Dhiiras ta'ee dubartiis maan taane lapheen ijoollee biyya ormaa jirtu akka hojiitiin waliin gitu garaa jabaatanii birriin qabatanii gaafa immoo isaan kufanii warroonni isaan gargaaraa turan suni garagalanii ilaalan. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa yeroo tokko abdii nama kutachiisa. Jireenyi biyya ormaa immoo sobdeetti nama nyaattee nama fixxi. Keessa namaa nama nyaattee nama fixxi jireenyi biyya ormaa yeroodhaaf namatti fakkaatu malee jechuudha. Garabbi humna keessi fixxi, murii keessi fixxi, jireenya keessi fixxi. Bakka kaayyuma hawwitu sanirree gahuu dhiisuu dandeetta. Gahus dandeessa kan gahees immoo itti gammadu baay'eetu jira. Kan immoo parsantiin irra caalaan ijoolleen baay'een kan hubaatii guddaa qaban jechuudha. Amma ijoolleen intala miidiyaa irra deemaa jirtu tana hin argitu. Footoo ishii baddaa irratti isinii maxxansa. Biyya ormaa waggaa meeqa turte? Mana ijaarrattee maatiitti galuudhaaf qophaa'aa jirti. Garuu immoo
dhugaa dubbachuudhaaf ishiin umurii ishii guutuu umurii ishii gimmaasha biyya ormaatti fixxee mana ijaarrattee galeetti buqadha galeen uffeettee dheettee dooddara isheetti hin rarrattee hin buqachiisini reeffi ishii biyya ormaatii gale jechuudha karaa biyya ishii. Yeroo tokko tokko dhibamanii tirree galanii biyyatti osoo du'anii wayya maatiidhaafis reeffi biyya ormaatti du'e namni tokko biyya ormaatti du'e jechuun dhugaa rabbii kabajaan qabu reeffi namaa biyya ormaatti firiijii keessatti ji'a meeqa tureeti erganne maatii watwaatii dadhabee gana suutee makaraa meeqaan reeffi namaatu namaa gala jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbii baay'ee tokko hamilee nama cabsaa keessattuu ijoollee yeroo kana akka baala harcaa jiru maal akka ta'e hin beeku dhibamanii fayyanii osoo dhibee isaanii dhagayin du'anii malee nageettu lubbuu isaanii of dabarsu jireenyi golli biyya ormaa hamtuudha. Garuu immoo akkuma hamtuu taate kan fayyaa caalu hin jiru yoo fayyaa qabaatan eessanuu ba'anii itti jiraatu jechuudha. Garuu immoo qarshii ofiitis balleessanii qarshii nama kana naalaa badee jireenya maalan qabadhanii lubbuu ofiittis gizee tokko tokko faraduun gaarii miti. Hin jiraatu waaqayyo lubbuu keessa dabarsu malee ofii lubbuu ofii dabarsuun cubbuudha. Jireenya bara baraa keessatti boqonnaa hin qabu. Nama boqotan namatti fakkaata malee boqonnaa hin qabani. Garuu immoo yeroo tokko tokko maatiin ofiitis osoo namaa yaade. Maatiin ofii yeroo kana keessattuu maatiin ofii nan gala yoo jetteen kan galisiin jedhu haati ofii abbaan ofii kan galisiin jedhu jiru. Takka turi jireenyi waddadee takka turi kana godhadhu takka turi akkas godhadhu dhuma nan dhukkubaa jira dandeenu jedhuma jettuu jechuudha. Maaliifin ana osoo hin taane nama baay'ee irratti hin argine dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliifin maatiin ofii yoo dadhabdee amma kana hojjettee lakkisi gaakottu akkasiin jedhu maal akka ta'e hin beeku. Dhugaa waaqayyo biyya ormaatti hin dararamta biyya akkasiin jedhu haamilees cabsa yeroo tokko tokko haamileen nama caba jechuudha. Haamileetu nama caba dhugaa dubbachuudhaaf. Kun waa hundumaafuu waaqayyoon nu laaffisu. Waaqayyoon warroonni biyya ormaa jiraniif hundumaafuu hawwii isaanii karoora isaanii galmaan ga'ee maatii isaaniitti nagaan isaan galchuu ilmoo isaaniitti nagaan isaan galchuu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Garuu immoo yeroo tokko tokko maatiin biyya ormaatti haamilee nama cabsu baay'ee kan ormaatirra kan isaaniitiiti kan haamilee nama cabsu jechuudha. Kan maatii ofiiti. Ati maatii kee gargaartee yeroo rakkina isaanii bira dhaabbattee gizee maatii dadhabee na dhukkuba keessi kiyya dadhabee nan gala yoo jettu maalitti galta yoo namaan jedhan baay'ee haamilee nama cabsan jechuudha. Garuu isaan osoo waa ta'e jedhanii ijoolleen biyya ormaa jirtu liqeeffattee dirree ta'uu isaan qaqqabdu. Kun immoo namni keenyaan biyya jiru yeroo tokko tokko haamilee nama cabsa. Dhibamtee galtu makaraa dhibamtee galtee dhibee shammatattee namaan jedhu. Huqqattee galtu dhibamtu siin jedhu. Iyyitee dubbattu maraattu siin jedhu. Keessattuu ijoolleen biyya arabaa dhugaa rabbi maqaa baay'ee bahaa fi baay'ee bafamaa. Gindammoo ishiin ijoolleen biyya arabaa keessa jirru rakkataa cinaa dhaabbannee maatii ofii gargaaraa. Ilmoo qabu ilmoo ofii barsiifachaa maatii ofii gargaaraa. Bakka gin toltee osoo hin taane jireenya qananii jiraachaa osoo hin taane haraa sa'aatii amma inni kee dhaabbatutti dhaabbachaa oltee ganama sa'a 11tti kaatee ol baatee gadi baatee kan beekaa jiruun biyya ormaa baay'ee ulfaataa. Waan hundumaafuu waaqayyoon fayyaadha. Fayyaa kan caalu hin jiru. Fayyaan nu haa kennu. Amma danda'an garuu odoo of eeganii baay'ee barbaachisaadha. Fayyaan ofii
qarshii waggaa 10 hojjetan hin fayyan dhugaa rabbi. Amantala yoo madaamin beeruutitti dhiyoo akkabsiistee galtee mataa ishee opereeshinii ta'ee fayyiteettee dolara 10,000 akkabsiiftee galtee amma boqatte jedhu. Isumarree yeroo tokko dhibamanii tirree xiqqoo osoo dhibamanii tirree du'anii bareeda. Yeroo tokko ijoolleen tokko mataan dhukkuba jedhanii ciisanii achumatti kan hafan hedduutu jira. Sababa tokko malee jechuudha. Hin baay'ee nama dhukkuba. Wandumaafuu Waaqayyoon nu haa laaffisu, fayyaa nu haa kennu, hunda keenyaafuu wanna yaannu wanna hawwinu galmaan nuuf haa ga'u. Yaanni keenyas galma ga'uu baatu fayyaadha. Fayyaa kan caalu hin jiru fayyaadha. Rabbiin kan kadhannu fayyaadha. Qabeenya osoo hin taane fayyaadha. Yoo fayyaan jiraate qabeenyi hin dhufa, hin badas, hin dhufas. Qabeenyi fixeessa ganamaati. Kan yeroo tokkotti waggaa meeqa itti dadhabbiin waggaa meeqa qabeenyi dadhabbii waggaa meeqatti dhamaatee waan ta'e guyyaa tokkoon daqiiqaa muraasa keessatti illee jedhee baduu danda'a. Garuu immoo fayyaan hin argamu. Kan fayyaa caalu hin jiru. Hundumaafuu Waaqayyoon fayyaa nuuf haa kennu hunda keenyaafuu isiniin jedhaa maal jechuu barbaade. Dhugaa rabbii baay'een haamileen nama cabaa. Hojiin irree nama jibbisiisa wanna miidiyaa kanarra deemaa jiru. Ijoolleen baay'ee ijoolleen biyya gola madaamii keessa jiran baay'ee dhumataa jiru. Dhugaa Waaqayyo batalee miidiyaa kana keessa ijoollee meeqatu dhume jedhamee miidiyaa kanarra oofamaa jira. Egaa warra du'ee fi Waaqayyoon lubbuu isaanii hamaaruu maatii isaaniif jajjabina hawwaa amma gochuu hin dandeenyu. Warroonni jirammoo of eeguu fayyaa ofii yoo dhibaman mana yaalaa deemanii ilaalamuu. Har'a nadhiisaa boru nadhiisaan kun baay'ee ulfaata jechuudha. Baay'ee tokko har'a nadhiisaa boru nadhiisanii baay'ee ulfaata dhugaa rabbii. Mataan irree nama dhukkubu panadoolii namatti kennu panadoolii heddu isaanii. Panadoolii immoo panadoolii saniin wal dhabame deemanii of laaluudha. Of laaluun fayyaan ofii of laaluun barbaachisaadha. Fayyaa caalu hin jiru. Gaafa fayyaa dhabdee ciistee guyyaa lama tokko soo ciistee jarattiin jaallatanii hojii isaanii jaallatu malee isaan osoo dadhabee yookaan immoo dhibameettanii ciistanii hin jaallatan jechuudha. Wandumaafuu Waaqayyoon nuuf haa laaffisu. Isiniin jechuu jaalladha. Kana caalaa sagalee isinitti hin dheeressu. Dhugaa rabbi baay'ee nama gaddisiisa. Hunda keenyaafuu Waaqayyoon nagaan biyya keenyatti fayyaa guutuudhaan nu haa gashu. Isiniin jechuu jaalladha. Xiqqoo yaada kana isinii qooduun dhufee har'a isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Laayik gochuun dagatinaa. Subscribe gochuun dagatinaa. Warra hunda haaraa taatanii yaada keessaniif immoo komantii barreessuun dagatinaa isiniin jedha. Isiniin jaalladha. Isiniin kabajaa. Horaa bulaa. Ciao ciao.